Ashama harka fuudhee fakkaattiiwwan koo bakka maratti argamtan hunduu nagaan isiniif haa ta'u. Fakkaattiiwwan koo gaafan jedhu bifaan osoo hin ta'in hojiin jechuu kooti. Har'a mata duree koorraan adda wanti tokko qabadhee isinii dhiyaadha. Innis maalinni ijoollee mana madaamiin keessatti argamnu kan biyya hambaa keessatti argamnu dhiiras ta'ee dubara jechuudha fi mee nuti har'a kan jiraan mana hambaati. Mindaanis ji'aan nu kaffalama. Garuu gaafa yeroo keenya xumurree gara biyya keenyaa galla. Gaafa sana immoo mindaan nuti qabnu kun ni dhaabbata jechuudha. Waanuma qabnutti fayyadamna. Gaafa sana hoo dandeettii of dhaabnee biyya keenya keessa jiraachuu qabna moo ammas deebinee biyya hambaa wuna laata? Kun gaafii hunda keenyaati. Haa ta'u gaa mee faayidaa namoonni yeroo ammaatti fayyadamaa jiran tokkotti nuti soo fayyadamne maal rakkina qaba? Innis maalinni akkuma hundi keenya ilaallu namoonni Awurooppaa fi Ameerikaa jiraatan illee yeroo kana yuutuubii banuudhaan wal jajjabeessuudhaan wantoota gaggaarii ta'an hojjechuudhaan maallaqa walirraa hin cinne akkuma nuti ji'aan argachaa jiru kana argachaa jiru. Nuti soo dandeettii sana maaliif dhabne? Maaliif hin hojjannu? Maaliif waliin gargaaru? Mee ijoollee saba Guraagee haa ilaallu. Yeroo kana baay'ee wal gargaaru, wal jajjabeessu, guruppii adda ta'illee waliif uumanii isa banuullee hin dandeenye akkaataa itti fayyadama isaallee hin beekne barsiisuudhaan wal jajjabeessanii wal kaasaa jiru. Hedduun isaanii kanuma akka keenya mana hambaa keessa hojjetan jechuudha. Kanaafuu nutis ijoolleen Oromoo maaliif akkasitti waliin gargaaru? Maaliif waliin jajjabeessinu? Maaliif bakka dadhabnetti waliin gargaaru? Kottaame walitti haa gurmuuf waliin haa hojjannu, warri hin beekne walaa gargaaru. Yeroo hojii kan hojjannu garuu haadaaf safuu biyya keenyaa eegnee ta'uu qaba. Maaliif nuti uummata bal'aa haada mataasaa fi safuu mataasaa qabu keessaa waan baaneef ragada addaa jechoota safuu hin qabne adda dubbachuudhaaniin miidiyaa irratti bahuu hin qabne aadaa keenya eegnee kabaja mataa keenyaaf kenninee ta'uu qaba. Kanaafuu yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. YouTube koos subscribe naaf gochuu na jajjabeessa na bukkee dhaabbadha. Maqaa YouTube koos akkuma beektan Lejiroobel jedhama. Share naaf godhaa. Galatoomaa isiniin jaaladha. Bakka jirtanitti nagaa naa ta'a.